Meeshaa Dubaayii viidiyoo waraabii jettan akkasuma rakabotii Dubaayii meeshaa Dubaayii guutuma isaa jechuudha. Jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti namoonni barbaadan irraa seenaatii iskiriinshot godhaa keessan na ergaa isiniin jedha. Maashaallah meeshaa ajaa'iba meeshaa Dubaayii jechuudha. Qaxxitaa Dubaayii irraa galu hedduu meeshaa kwaalitii jechaadha rakabotii irraa siinirra. Wanti isin barbaadan wanti as keessaa hin arganne hin jiru asumaan iskiriinshot godhaa keessan na ergaa isiniin jedha. Jalqaba irratti viidiyoo kana subscribe godhaa isiniin jedha. Like osoo hin tuqin biraan darbinaa daraa keessan isiniin jedha. Warroonni maatiin haan taane asumaan maatiin haa ta'a isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu ka'oonni qulqulluu ramaddee ashamarka fuunee warri kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaallee bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu isin jecha saanii kookisiiteedha jechaadha. Saaniin kun keessi isaa shaklaadha akkuma isin argartan kana guutumti isaa keessi isaa shaklaadha jechuudha ka kookisiite jechuudha. Kan madaddaraa jalaa gubbaa qabu san osoo hin taane ka jalaa sanbichaadha jechuudha. Tartiiba irratti ka deebi'ee jalaa sanbichaa jechuudha. Dizaayinii isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadanii jira. Siiniin bunaallee isin barbaadanii jechuudha. Meeshaalee ajaa'ibaatu jira jechuudha. Rakabotiin kun rakabotii Dubaayiiti. Garuu hedduu bareeda jechuudha. Jala isaatitti bakka mastaawwatii sanni osoo hin taane boota filafiitii kanaan guutuu isaa siinii qabata jechuudha. Siinii irra daradarame siinii qabata jechuudha. Kun illee kan kookisii kun shaklaadha ka garaa keessaa. Maayikaa illee hin jira garuu maayikaan sun gatiin qannasaa. Inni kun shaklaadha jechuudha. Wanti hundi waluma duraa duubaan dhufaa miire waluma jijjiiraa kaan kuffisaa kaanuma kama biraatti dhufa waan ta'eef meeshaalee Dubaayii meeshaalee bareedaa kanneen namoonni barbaadan keessan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha. Maashaallah meeshaa ajaa'ibaati jechuudha. Akkasuma jookii boombaa jechuudha. Jookii boombaa jookii ka duraaraan layyatti jedhee jechuudha. Kan litirii tokko qabatu ta'ee kasanii olii ta'ee hedduu babbareedu argitanii jookii baay'ee bareedu jechuudha. Bakka takkatti seettiidhaan gurgurama jookiin kunniin jechuudha. Akkasuma jabanaa aananii akka inni itti bareedu laala. Siiniin isaa miila qaba. Baay'ee bareeda ka duraanii irraa layyatti jedhee jira jechuudha. Namoonni barbaadanii bitadhaa isiniin jedha. Meeshaalee ajaa'ibaati jechuudha. Ani keessaa ka tokko maqaa isiniif dhaha isin ammoo kan san caalu ijji ka isin argaartu jiraachuu malee jechuudha. Akka argitanii jabanaa aananii jechuudha. Akkasuma immoo saanii shoorbaallee meeshaalee bareedaa jechuudha. Siiniin kun siinii muuqiifillee ta'a buna aananii akkasuma ammoo shaayii aananii wantoota barbaadan fayyadamuu dandeettanii qadaada qaba. Baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan fudhachuu ni dandeettan isiniin jedha. Namoonni barbaadan bitachuu ni dandeettan isiniin jedha. Siiniin bunaa kunniin illee siinii baay'ee bareedu jechuudha. Argitanii akkuma isin argartan kana siinii ajaa'ibaati jechuudha. Baay'ee bareeddi siinii haarawaa dhufe jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan namoonni rakabotii qaqqaalii qabdan jechuudha. Siinii kanneen fudhadhaa isiniin jedha. Maal kana qofa jookii kana argitanii jookii kanallee feermuuzii kanneen jechuudha. Feermuuzii layyatti jedha. Feermuuzii babbareedaatu jira jechuudha. Namoonni rakabotii Dubaayii bitatan ka hixaanaati kunniin ka hixaanaa ka isaati jechuudha. Kunniin akkuma jirutti feermuuzii baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha. Gatiin isaa akkuma inni wal caaluun gatiin isaallee wal caala jechuudha. Feermuuziin kunillee jira. Kasanirra gatii qannasuullee jira. Ka ittaanee qannasuullee jira jechuudha. Darajamaan jira. Isin ka barbaadan keessaa bitachuu ni dandeettan isiniin jedha. Ka qalbiin keessan isin laaltee fi ka ijji keessan isin laaltee akkasuma saanii waxii jechuudha. Saanii sheefii kanneen jechuudha yookiin saanii waxii biffee kan jalli isaa shaamaa qabu kanneen jechuudha. Namoonni barbaadan isa kanneen illee bitachuu dandeettanii isiniin jedha. Isinitti tolee is keessaa laalaati. Bitadhaa isiniin jedha. Keessattuu warroonni distii siraamikii qabdanii cilfaa kanneen hin dagatina. Cilfaa seetti kan argitanii ka makarattafan irra jiru kana isa kana bitachuu hin dagatina isiniin jedha. Siiniin kun didiqqaan lama didiqqaa jahaa fi gurguddaa jaha ofirraa qaba. Gurguddaa jechuun baay'ee gurguddaa jechuudha. Namoota gurguddaadhaaf. Namoota gurguddaa abbootii kenna buna itti buusan jechuudha. Buna aananii siinii xixiqqishuu kanaan hin jaalatan hin beektaniimi. Siiniin kun waan ammoo xixiqqishuu osoo hin jirre xixiqqishuu gurra hin qabne sana osoo hin taane kan gurra qabu ta'ee kan isaa gadiiti. Namoonni barbaadanii bitadhaa isiniin jedha. Burcuqqoo kireemii kanneen illee namoonni barbaadanii akkasuma saanii feermuuzii jechaadha. Saanii feermuuzii akkaataa isin barbaadanii fi diizaayinii isin barbaadanii jira. Namoonni barbaadan isa kanneen illee bitachuu hin dandeettan isiniin jedha. Meeshaalee as keessaa ani maqaa isinii dhahu malee isinillee ofii keessanii feetanii fi kan isinitti tole bitadhaa isiniin jedha. Keessaa iskiriinshot godhaatii na ergaa. Kana qofa osoo hin taane viidiyoo darbe irratti illee kan jiru jechaadha. Viidiyoo darbe kanaan dura waraabamee ture irratti
meeshaa isin babbareedoo argitan keessan dubbisuun irraanfatinaa isin jedha siiniin kun siinii seettidha firee 24 jechuudha namoonni barbaadan siiniin kun firee 24tu gurgurama bitadhaa isin jedha maashaallah meeshaa babbareedaadha inni kun saarbisii rakabootidha jechuudha kunillee kun kajalaan isarratti galu jechaadha meeshaaleen kanneen hanga tokko isinitti mul'ata yaada yoo viidiyoo irratti isinitti mul'anne dhiifamaan of oolchaa isin jecha viidiyoo illee ufuma waraabaa jira waan ta'eef yeroo baay'ee yeroo ofii waraabdanii meeshaa san mul'isuuf achi siqxanii meeshaan isin mul'istan sun hin mul'atu waan ta'eef sanii fi dhiifama isin jedha akkana fakkaata isin jedha meeshaalee babbareedaa meeshaalee Dubaayii kana namoonni barbaadanii bitadhaa isin jedha inni kun siinii fakkaata yoo kana laaltan gurra qaba garuu siinii miti burcuqqoodha jechuudha saarbisii ofii qaba akkasuma jookii ofii mataa ofii jookii bareedaa qaba jechuudha namoonni barbaadanii meeshaalee kanneen jechuudha bitadhaa isin jedha argitanii meeshaalee ajaa'ibaati meeshaan kun meeshaa qima miti jechuudha geexi maafiyyuu biffee kaa'atan jechuudha argitanii hedduu bareeda jechuudha maashaallah meeshaa geexiidhaaf bareedu baay'ee bareeda waan ta'eef inni kun saarbisiidha namoonni isinitti hin mul'anneef saarbisiidha garuu saarbisii ta'ee rakabooti Dubaayii hin fakkaatu baay'ee bareeda jechuudha namoonni barbaadan isa kanallee bitachuu hin dandeettan isin jedha meeshaalee isinitti tolee meeshaalee jaalattan as keessaa isirshut godhaati keessaa na ergaa isin jedha meeshaalee isinitti tolee meeshaalee qalbiin isin jaalatte kana hin jedhu ejji namaa garagaraa waan garagaraa laaluu dandeettanii akkasuma siinii kanneen fi muxaccaa kanneen yoo barbaadanii firee haga barbaadaniitiin bitattan jechuudha yoo barbaadan firee tokkollee akkasuma saanii shaklaa kanneen jechuudha namoonni barbaadanii keessaa na dubbisaa isin jedha meeshaalee as keessa isin waraabaa jiru kana guutuurra ka qalbiin isin jaalattee fi keessi keessan isin fedhe isirshut godhaa keessan na ergaa isin jedha jookii boombaa kanneen illee akkaataa isin barbaadaniin jira jechuudha diizaanii isin barbaadanii fi akkuma fedha keessaniitiin jira waan ta'eef ka barbaadanii keessan koottaatiin na dubbisaa isin jedha isiniif bita waan ta'eef meeshaalaa maashaa babbareedaadha meeshaalee ajaa'ibaati isin jedha namoonni meeshaa kanneen jaalattan hundi keessanuyyuu keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isin jedha yaada yoo qabaattanii koomentii irratti na barreessaa isin jedha namoonni yaada garagaraa qabdanii kuwwan keessan na dubbisaa isin jedha kun saanii kookisiiti argitanii qal'aal hin bareedu baay'ee bareeda jechuudha saanii kookisiiti akkuma isin argattan kana diizaaniin isaa hundumarraayyuu layyatti jedha jechuudha adda namni isallee barbaadanii koottaa isin jedha akkasuma immoo saanii feermuuzii kanneen jechuudha ka hedduu babbareedu saanii feermuuzii babbareedaa kanneen akkasuma immoo cilfaa disti siraamikii isin jedhe sanneen akkasuma saanii shaklaa kanneen jechuudha saaniin kun ibiddarrallee hin ta'a jedhanii hangaruu fi kiyyaa kaa'een argine baay'ee bareeda ibiddarrallee hin ta'a jedhan ibidda jechuun istoofii irra malee manda jaarraa miti istoofii irra ta'a jedhan namoonni baay'een jechuudha ani garuu fi kiyyaa irra kaa'ee waan hin beekneef hin beeku inni kun saanii shaklaa kun saanii baay'ee bareedaati saanii shaklaa kana osoo danda'anii firee sadii bitatanii baay'ee bareeda garuu gatiin isaa qaaliidha jechuudha meeshaan shaklaa kamiyyuu gatiin isaa wuddiidha namni hin beekne yoo jiraattanii gatiin isaa baay'ee wuddiidha meeshaa shaklaa kanneen jechuudha akkasuma jabanaa jechuudha jabanaa hedduu bareeddu jechuudha jabanaa kun itti danfa namni jedhu hin dhabamu itti danfa eeyyanii akka siraamikii jechuudha itti danfa waan ta'eef akkasuma kan kookisii qirxii maawucaa kookisii jechuudha distii kaasiyoo jechuun siraamikii distii siraamikii namoonni barbaadanii darajaadhaan akkuma isin feetanitti jechuudha akkuma gatiin isii jalaa ol gubbaa jiruun guddinni isaa akkuma saayiziin jala gubbaa jiruun gatiin isaa dabalaa deema namni barbaadan keessan dubbisa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamii imo waatsaappii nagaatti horaa bulaa